الله وبركاته. أواس أورمو مقالة كامبالا جراتني بي نانوشي كندما ودوغا مجيزا إسني قبنا سكنتا أجايبا فاونديشني بلاد قبّي سنين إرتي هرماجودا نتيس كينيا راكاني وغاندا أرقمني جرا ماري أبليين كينيا خبجمو في جالتمو سكنتا كون سكنتا كودا ولماين غرغدون إرتي هرماتم فاونديشني بلاد أواس أورمو مقالة كامبالا جراتن كنتم تيساني سكنتا كان إرت هرماجودا قبّي ساني تمرني تجرو خورين كنديسيتو سكنتي كنا كم مقالة كامبالا ولموت غرغدو سيماچودا asirratti hirmaachuudhaaf qophii isaanii xumuranii isin eegaa jiru. Maal san qofa ulamaa'ota keenya jajjaboo kanneen asirratti hirmaatan keenyarraa Ustaad Sheek Anwaar Yusuf akkasuma Itoophiyaarraallee Ustaad Sheek Amin Ibro, Sheek Ali Jimmaa, Munaashid Najjaash Muhammad maarree hawaasni Oromoo magaalaa Kaampaalaa fi naannawaa isii jiraattan marti keessan guyyaa kana koreen qindeessitu sagantaa kana eessayyuu akka nu jalaa hin deemne isiniin jedha. Maal kana qofa Sheek Faisal, Sheek Abdallah akkasumas kanaafuu hawaasni magaalaa Kaampaalaa jiraatan sagantaa kanarraa qooda qabuudhaan abajaraan isin maarree osoo namni iddoo biraa fagoo jiru as sagantaa kanarratti hirmaachuudhaaf hawwii babbareedaa osoo kan qabu jiru hawaasni magaalaa tanaa hundumti keessan kaka'umsa hawwaadhaan qophii kanarratti akka hirmaattaniin dhaamsa keenya. Maarchi 12 walgeettiin Kaampaalaa Naakulaabee Hafina in hafnu.